Laga agartan kana wallahi kara online itin fide online irra fide birri agartan kana amma naqe mana bankiti baase fide accounti korratti qabbe jidena gale company kanatti galuni September 30 itti gale gafa October 2 kaleessa maallaqni kun gale garu October 3 naqe baase maallaqa kana sababni itti galeef maali sababni immoo birri kana baase isin itti agarsiiseef maali birri jalatti lakkaamaaruf na wal qabate maali kan jedhu isin hubachiisuun barbaada Obboleewwan kiyya sababni an birri kana qabadhee dhufe sababni kaampaanii kanatti galeewu maaliif akkam jirtu obboleewwan fagoo dhiyootessanii kanneen karaa YouTube channel Rio Shafiitiin viidiyoo kiyya agartan nageenyi kiyya gaarreen laggeen fagoo akkam qaxxaamure inni xiyyaarrataa isa fardaan isa makiinaadhaan bakkuma jirtanitti isa Ameerikaa Awurooppaa Eeshiyaa fi kanneen biyya biraa Itoophiyaa dabalatee keessatti dhaqee harsam isin biratta jiru nageenyi rabbi isin bira hajiraatu bakkuma hundumaa ani yeroo hedduu of qofaa waa fayyadamuu hin fedhu yoo isin fayyadamtan natti tola yoo isin argattan ana faayidaa garuu wanni yeroo hundumaa yeroo YouTube irraa birri argadhu isinitti maan ture miti inni kana kan YouTube kan kaffalu anaa miti korraa kutee isin hin kaffalu fayyadamaa kan hin jedhaa ture gizee YouTube qofaayyuu isinitti maan ture ana qofaame an qophaa kiyyatti an qophaa yaadhe maal fayyada ana irraa hin citu birrin kaampaanii terga kanaafu inaaffaan barbaachisu asfalti inaaffaan barbaachisu kanaaf yeroo hundumaa isinitti jira sababni an kaampaaniitti gale yeroo hedduu kaampaaniitti hin galu kaampaanii dhaabbata soolaaraa dhaabbata madri'eeshii dhaabbata hundumaatti takka galee hin beeku wallahi takka galee hin beeku maali boo dhaabbanii dhangaddaa haamister moomaattan ishii maqaasii illee hin beeku dhiifama ishii sanatti namni taab godhu akka waan makiinaa hodhaa jala kaa'anii natti fakkaata yoo bilbila taab godhuudha kasaaraa gale namni fudhate jira ani anaqiiqaa isaan beeku akka inni kasaaraa gale hin beeka malee ishi sun anirraa hin beeku waan ta'e jennaan akka inni kasaaraa gale malee akka itti fayyadamtan hin beeku sanarraa hin beeku waan ta'e jennaan sana akkasumatti hadiifamu isa kana immoo sababni dhaabbata kanatti galeef sababni dhaqeetti galmaaheef namoota hedduu dhaabbata hedduutti nyaatame gariin kuma dhibba kan fakkeenyaaf maqaa namaatiin baratee telegiraamii irratti birri hamma nagalchaa invest goonee birri akkas goonaa akkasitti jennaan wallahi al'aadiin nama kuma dhibba 50 galcha resiitii sana bira jira kuma dhibba 50 galchee hin dhabe dhaabbanni soolaaraa samoona kanas namoonni hedduu nagaafattan akkuma sana birriin hedduu galee hin dhabame jedhani walaakiin ammoo birriin sun dhabamuu osoo hin taane dhaabbanni kun Banki awali galaran jedhani gari odeeffannoo akka jedha walaakiin guutummaatti dhaabbanni kun birri hatee bada jedhee hin yaadu namoonni hedduun birri irraa argatanii jiran waan ta'e jennaan birri hatee bada jedhee hin yaadu ani dhaabbanni kun obboleewwan kiyyaa sababni har'agaa birri kana dhaqee baasee fideef agarsiisuun kiyya maaliif ila amma kana gala namni keenya waan fedhe faajechuu danda'a koora madri'eesh waan fedhe danuu danda'a angaruu isaafi miti birri kana akkaachuun koo kooraafillee miti sababni sababni kaampaaniitti galeewu birri kana viidiyoo jaraa ilaalee piroosesii jarri jedhan hunda jaraa guutee fi birri 2100 October meeqatti gale October September 30tti gale October 2tti naa erganii birri kana Guyyaatti birrii kana 600 isini isaabo kaampaaniin kun guyyaatti birrii 600 kan jara namaa kennan kaampaanii kana dhiyeenyan seene garuu ammoo torbaanitti birrii 4000 way natti fakkaata taaksii jara irraa kutatanii akkuma YouTube TikTok shisma YouTubein taaksii info kan Ameerikaa doolaar hedduu nurraa kutanii amminu argannu bicuudha namni laalu isaa nama Itoophiyaa keessa hamminu argannu bicuudha garuu ammoo taaksii info danuu nurraa cita nama itti yaadatu manniise nama itti yaadu dhabeetan dhiise birrii qofaa miti ani immoo wantan gammadu hawaasni kiyya nama 10 illee hataatu asuma jalatti na dhagahaniituma waan hin jedhu sanarraa yookaan immoo waan jarri dhagahuu dhaban dhagahee itti naan jarri irraa fayyadamuun ani akka waan hin fayyadameeti an kanumatti gammada wallahi kanumatti gammada kanaafu YouTube channel kiyya mee subscribe gootanu maatti sani video laaltan callumatti nama video laaltan ati faamaa mee laalta rabbi yedhi subscribe gootetta like ma to godhi dashi haya ma to godhi dasa qofanatti like subscribe ma goote ngone ishi share ma fin gone aya ma mana nalga an so man jara so man nalga wallahi so man jara galata mishi sin jara da baye to ko wala baye si jara da betu male so man ala ko na jara wallahi ka jara betu be kan man callu be de bale shi kanaafu dhaabbat birrii kana wallahi waaqni arga rabbina arga birrii kana online irra dhufe birrii agartan kana online irra dhufe la birriin kun ila online irra dhufe
Ani garuu akkasii fayyadamtan ofanii kanneen karaa YouTube channel kiyyaa na hordofaa jirtan cufti keessan steepii birrii kana akkatti galtanoo kaasee beessatti kaampaanii kana argattanii akkamitti itti galtanii gizee itti galtanoo akkamitti viidiyoo kana ilaaluu dandeessanii namoota hedduuf hin galu garuu immoo hangan danda'utti akka namaa galuutan hojjedha. Fakkeenyaaf online irra miti birriin 100 bicuudha. Gaaffiidha bar birriin 100 bicuudha. Tola sii dhufaara bar. Callumenne TikTokii qofa ilaalaa oolu miti nama arrabsaa oolu miti. Zimmi jennee achirra teenye nama arrabsaa ta'uu arrabsu qofa ilaaluu miti. Amma TikTokii yeroo dhaine nama arrabsu nama 10,000 ol faa ilaala. Nama 5,000 nama arrabsu qofa jennee taa ilaala. Garuu sadaa waa godhu isa macaaf qudduusii achitti himu. Isa waa'ee amantii keetii himu namni ilaalu jiru. Isa waa dhugaa dubbatu namni ilaalu jiru. Garuu isa taa'ee nama isa Hello. Woi. Mana? Eish. Mato. Di fa beekam kasi. Bisimmaati kiyya beesasa kiyya miti rakkoo qaba. Waan hin qabu agartanii waan dhagee beektan rakkoo qaba. Kanaafuu sababni akkas sababni namni keenya waan kana intaan jennee fi ani immoo viidiyoo kana seeraan dhaggeeffadhaati bakka isiniif kaa'u achi kottaati viidiyoo kana tokko jedhaan lama jedhaan dhaggeeffadhaati 3-4 irra deebi'aa dhaggeeffadhaati viidiyoo kana 3-4 irra deebi'aa dhaggeeffadhaati sheer walii godhaati achitti kottaa ilaalaa jechuudha. Birrii kan akka targattanu jechuudha. Guyyaatti birrii 600 argattu. Guyyaatti birrii 600 argattu gizee kaampaaniin kun guyyaatti birrii 600 kan inni isiniif galchu guyyaa guyyaadhaan viidiyoo 40 isinii kennuu danda'a 30 isinii kennuu danda'a. Amma fakkeenyaaf kifiyyaa bicoo qaba kifiyyaa xiqqoo qaba kifiyyaan kaffalee tanaaf firiisii sana hundumaa isinii kaffala kifiyyaa sana bicoo sana kaffaltaniiti seentani otuu kifiyyaan kaffalin seenuuma qofaa birrii 8 isinii isaaba isammoo isiniifan agarsiisa birrii 8 isinii isaaba isammoo isin agarsiisa isinis hin argitani viidiyoodhumaan jechuudha. Birrii 8 kana gizeemmoo waan jarri jedhan kana guuttanii kaatanii guyyaatti birrii 15 viidiyoo tokko irratti birrii 15 isinii kaffala. Guyyaatti birrii 600 guyyaa kana baafattan jedhanii guyyaa kana baafattanii achumaan akkaawuntii irra isinii gala. Akkuma YouTube kana akkasumatti dhaqee YouTube irra isinii gala birriin kun jechuudha. Kanaafan viidiyoo kana isinii hojjedhee yamoonni YouTube kiyya jalatti argaa jirtan koomentii jalaa fi descriptionii jalaallee koomentii keessa galtaniillee liinkii telegiraama isiniif kaa'u sana dhaggeeffadhaa. Achumaan liinkii tuqaa viidiyoo keessa maal baataan liinkii sana isiniif kaa'u sana dhaqxanii telegiraama keessattan isiniif kaa'a hunda isaayyuu. Telegiraama keessan isiniif kaa'a cufa isaayyuu jechuudha. Telegiraama irratti guruppii telegiraama sana irratti bakka tokkotti viidiyoo hojjedhe isinii gadhiifnaan achitti ilaaltanii liinkiillee achittan isiniif kennaa isiniif ergaa achitti akkatti kaffaltanullee akkatti fudhatanullee akkatti akkaawuntii keessa galchanullee isinii kennaa waan na dhaggeeffataniif galatoomaa ilaa sixootaa keetii baay'een si jaalladha ilaa kana fudhadhu. Kanaafi galatoomaa ulfaadhaa hojii keessas xabni jira yoo taphataa kolfan malee hin ta'u waan ta'e jennaan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.